Ashamar kafuni daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakka isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaan eejemmirraa oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera oduu kanas kan isinitti himu Antolchaa Useen Maddaatiin daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejemmirraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf hordoftoonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jechaan amma kallattiimaan gara oduu guyyaarraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Qeerroon Oromoo labsii guyyoota shaniif qaagmee tokko hanga qaagmee shaniitti labsee milkii fi injifannoo guddaadhaan xumuruu isaa beeksise. Qeerroon Oromoo labsiiwwan guyyoota shanii kanaan injifannoolee gurguddaan kan galmeesse yoo ta'u humna diinaa immootu laamsheessuun isaa gabaasee jira. Labsii guyyoota shanii kanaan mootummaan Biltsiginnaa akka malee kan rifatee fi kasaaraa guddaan irra gahuunis beekamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Labsiin qeerroo Oromoo marsaa afuraffaa guyyaa kaleessaa milkiin xumuramee jira. Qeerroon Oromoo qaagmee tokkorraa hanga qaagmee shanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaaf tarsiimoo qabsoo karaa nagaa hordofuudhaan uggurrii geejjibaatiif lagannaa gabaa guutummaa Oromiyaatti labsuun isaa ni yaadatama. Qeerroo fi qarreen Oromoo arma dura labsiiwwan marsaa sadii labsee kan ture yoo ta'u kan qaagmee tokko hanga qaagmee shanii immoo labsii marsaa afuraffaati. Labsii marsaan afuraffaan guyyaa shaniif yoo ta'u innis qaagmee tokko irraa kaasee hanga qaagmee shanii ta'uun isaa beekamee jira. Qeerroo fi qarreen labsii kana bifuma labseen seeraan bifa nama gammachiisuun guutummaa biyyaatti hojiirra oolchee jira. Labsii kanaan qeerroon injifannoolee gurguddaa kan galmeessise yoo ta'u diinonni keenya immootu kasaaraa guddaa mudatanii jiru. Qabsoon qeerroo Oromoo yeroo ammaa kana suduudhaan kan xiyyeeffatte leecalloo mootummaa federaalaa fi akkasuma diinota keenya laamsheessuu irratti yoo taatu qabsoo guyyoota shanii kanaan milkiin guddaan galmaa'ee jira. Galiiwwan mootummaan Itoophiyaa argatu keessaa inni guddaan tokkoffaan jijjiirraa bara haaraa irratti. Gabaan guddaan akka biyyoolessaatti gaggeeffamu jijjiirraa bara haaraa irratti lukkuulee, re'ee, wantooti garaagaraa gara magaalaa Finfinneetti kan seenan magaalaa Finfinnee keessatti bara jijjiirraa irratti daldala guddaatu gaggeeffama. Mootummaanis daldala kanaan gatii taaksii fi qaraxa uummatarraa guurratu guddaa kan argatu yoo ta'u garuu qeerroo fi qarreen Oromoo uggurrii geejjibaa gaggeessuudhaan meeshaaleen akka qamadii, xaafii, arsii baalee irraa gara magaalaa Finfinnee dhufan jimaa, lukkuulee, sangaa fi wantoota garaagaraa Harargee irraa gara magaalaa Finfinnee dhufan guutumaan guututti irraa kutuudhaan magaalaa Finfinnee haroo raacha haroon irraa goyde gochuudhaan magaalaa Finfinnee adabbii irratti gaggeessee jira. Qeerroo fi qarreen tarkaanfii fudhate kanaan paartii Biltsiginnaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu akka malee kan rifachiisee fi kan hamilee tuqe ta'uunis beekamee jira. Qabsoon qeerroo Oromoo bara kanaa hunda caalaa injifannoon guddaan inni galmeesse qeerroon bakka jiru wal dhagahee ka'uudha. Keessumaayyuu Arsii, Baalee, Harargeetti sochii mul'ate kan akka malee nama gammachiisuu fi qeerroon arras tokkummaa jabaa qabaachuu kan walii fi diinattis agarsiisedha. Labsiiwwan marsaa tokkoffaa, lammaffaa fi sadaffaa irratti hirmaannan jiru kan hedduu nama gammachiisu ta'us kan akka ammaa kanatti wal hin fakkaannedha. Garuu kan ammaa kun akka malee wal fakkaachuu irra darbee konkolaataawwan tarkaanfii qeerroo kanaa darbaniitiin labsii qeerroo tuffatanii sochii daldalaa irratti bobba'an irratti qeerroon tarkaanfii gara jabeenyaa fudhatee jira. Konkolaattonni gariin qeerroo tuffachuudhaan deeggarsa mootummaa laachuuf jecha qeerroon maal fiddi jechuudhaan asiif achi namoota deddeebisaa meeshaa deddeebisaa kan argaman yoo ta'anis qeerroon dursee nuti labsii kana kan labsine waggaa fi miti guyyoota shanii fi guyyoota shanan kana labsii keenya kabajaa konkolaattonni warri konkolaataa qabdan konkolaachistoonnis boqonnaa fudhadhaa sanbooda gaafa labsiin dhumate hojiitti deebitan jechuudhaan akeekkachiisanis gorsanis jarri kun gorsa fudhachuu didanii qeerroo dura dhaabbatanii jiru.
qeerronis erga diddanii tarkaanfii barsiisaa isin irratti fudhadha jechuudhaan tarkaanfii laalessaa irratti fudhachuudhaan barumsa guddaa kenneet jira. Tarkaanfiin kunniinis konkolaatota fedhii mootummaa guutuudhaaf socho'an irratti tarkaanfii gubuutii fi tarkaanfii foddaa caccabsuu fudhachuun beekamee jira. Yeroo ammaa kana konkolaattonni deeggarsa mootummaa laachuudhaaf akka waan biyyi nagaa taatetti asii achi fiigaa jiran hundi isaanii foddaan isaanii irraa caccabe mana garaajiitti akka deebi'an beekamee jira. Mootummaan kun tarkaanfii qeerroon Oromoo fudhataa jiruun humni dinagdee isaa lamshahee mindaa hojjettoota isaatiif kaffaluu dadhabu maddeen kennaa mootummaa keessaa icciitiidhaan ergaa kana nuuf dhaamanii jiru. Yeroo ammaa kana mootummaan badhaadhinaa humna hin qabu, humni duraanii kan wayyaaneen gurrattee deemte. Yeroo mootummaan kun gara aangootti dhufu kaaznan biyyattii qullaa ture. Warri deeggarsa isaaf kennus biyyoonni alaa itti dammaqanii Dr. Abiy Ahmed nama kijibaa gaaf barbaade haati tiyya Oromoodha, gaaf barbaade immoo haati tiyya Amaara jedhuu fi akkasuma nama sobaan addunyaa irratti nama nagaa of fakkeesse biyya keessatti lammiilee isaa fixu ta'uu hubachuudhaan diiyaasporaan Oromoo qabsoo dippiloomaasii hojjeteen yeroo ammaa kana gargaarsi duraan alarraa Dr. Abiy fi mootummaa Itoophiyaatiif seenu adda cituun beekamee jira. Mootummaan Dr. Abiy kan duraan deeggarsaa fi sadaqaa warra Awurooppaatii fi Arabaatiin uf jiraachaa ture yeroo ammaa kana biyyoonni alaa kun deeggarsa waan irraa kutaniif waan hojjetuu fi gadi dhiisuu akkasuma waan dhiisuu wallaalee jira. Yeroo ammaa kana hojjettoonni mootummaan hedduun mindaa isaanii dhabanii waan argatanii fi waan ilmaan isaanii guddifatan dhabanii rakkataa jiru. Mootummaan Ameerikaa torbaan lama dura kan duraan Itoophiyaadhaaf kennuuf yaade deeggarsa doolaara miliyoona 130 dhoorgachuu isaa isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Nuqama osoo hin tahin miidiyaaleen Oromootii fi miidiyaaleen addunyaa hundi Ameerikaan deeggarsa doolaara miliyoona 130 Itoophiyaa irraa akka qabde gabaasuun isaanii ni yaadatama. Bifuma kana fakkaatuun biyyoonni hedduun warri akka Chaayinaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, biyyoota Arabaa fi Ameerikaa Kanaadaan biyyoonni hedduun deeggarsa duraan mootummaa Itoophiyaatiif laachuuf deeman akka yeroof tursiisan kun immoo ajjeechaa jumlaa mootummaan kun uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa irratti gaggeessuu irraa kan madde ta'uunis gabaafamee jira. Biyya alaatiin Oromoon biyya alaa jirtu qabsoo kana kan itti finiinsite yoo ta'u biyya keessaa qeerroon ammootu uggurrii geejjibaatii fi lagannaa gabaa kan cimse yoo ta'u mootummaan kun hafuurri itti cite waan qabatuuf gadhiisu wallaalee lafti itti dukkanooyte waan godhu wallaalee akka malee maraataati jira. Kun immootu injifannoo qabsoo qeerroon Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatiin godheen kan dhufedha. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata hin qabu, nama tokkoof harkaa hin qabu, kufaatiin isaa kalooftee jirti jedhaniiti jiru. Qabsoon marsaa kana injifannoo kanaan kan goolabame yoo ta'u qeerroon ammas laalee guyyaa dhiyootti tarsiimoo haarawaan labsii haarawaa kan labsu ta'uu beeksisee jira. Biyya Saudi Arabiyaatti kan argaman dhalattoonni Oromoo karaa garee WhatsAppiitiin wal gurmeessuudhaan qeerroo Oromiyaatti rasaasaan dhahamaniif deeggarsa laataa jirra jedhaniiti jiru. Qeerroon biyya Saudi Arabiyaatti argaman kun karaa garee WhatsAppiitiin wal ijaaranii garee isaanii WhatsAppiin kan maqaan isaa qeerroo bahaa Oromiyaa jedhuun yoo xiqqaate hanga ammaatitti riyaala 31 namoota 37 kan rasaasaan dhaamanii wal aansa barbaadaniif gumaachineerraa jedhaniiti jiru. Qeerroon garee WhatsAppii kana ijaaratan kun itti dabaluudhaan nuti kana kan goonuuf osoo biyya jiraannee qabsoo kana soduudhaan qaamaan kallattiin irraa qooda fudhannaa garuu biyya keessa waan hin jirreef warra biyyaa kallattiidhaan qabsoo kanarraa qooda fudhataa jiru warra miidhaman bira dhaabbachuun matumti isaatu qabsoodha jedhaniiti jiru. Ammas itti dabaluudhaan bilbilaan akka dubbifnetti namoonni hedduun nama arrabsuudhaan nama xiqqeessuudhaan koomentii jalatti qabsaa'ota salphisuudhaan akka waan qabsoo tana finiinsanii itti fakkaata garuu sun sirrii miti. Namni biyyaaf yaadu namni qabsoodhaaf yaadu warri biyya alaa jiru waan danda'u takka beekumsaan takka dinagdee isaatiin qeerroo gargaaruu qaba jedhaniiti jiru. Itti gaafatamaa garee kanaatii fi hooggantoota garee keessaa tokko kan ta'e obbo Obsaa Junaydii bilbilaan dubbifneeti jirra. Yaada isaas akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Ayyee Obsaa Junaydii biyya Saudi Arabiyaa irraa kallattii garaagaraatiin qabsoo Oromoo bira dhaabbataa akka jirtan
hojiiwwan keessan tokko tokko argaa jira. Mee maal irratti jirtan? Maal irratti argamtanii? Qabsoo sabaa kana kallattii kamiin bira dhaabbataa jirtan? Nuti akka ijoollee biyya Saudi Arabiyaa jirrutti akka ijoollee bakka biraa jiranitti waan hiriira baanee imbaasii eeguu hin dandeenyeef obboleessa kiyyaa amma akka hiriyaa kiyyaa jira Abdii Sulee nama jedhamu. Isaa wajjin maaliin gargaaruu qabna jennee walitti dhufnee wal gaafannee guruppii waasaappiin ijaarrachuu qabna jennee walii galle. Guruppiin teenya nama 250. Ijoollee biyya keessatti rasaasaan rukutaman gargaaraa jirra hospitaala Ciroo fi Harar keessatti. Amma nama 37 bira deeggarsi keenya ga'ee jira. Amma kana boodaas Shaashamannee fi Amboo, Adaamaa fi Finfinnee ijoollee jiraniifillee miseensi keenya ka biyya keessaa irratti hojjechuu jira. Maallaqa riyaala Suudii 30 fi takkaa fi 50 gama biyyaa dabarsine. Warra rasaasaan dhaamee hospitaala ciisu. Warra rasaasaan dhaamee hospitaala jiru. Maallaqni kun maallaqni biyyatti maallaqa wagguu wayyaadha. Warreen guruppii qeerroo Oromiyaa bahaatti jalan jirrees ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa jiran gara adda addaatiin ijaaramanii guruppii teenya tanallee dhufanii qabsoo saba isaanii irraa akka qooda fudhatan asumaanillee waamicha goonaa fi qeerroon Oromiyaa akkuma gaafa hundooyinuu qabsoo jaarraa abbaa gadaa Feelamoo Qilxuu hariyoomsuu gama fuulduraatti uummata keenya gara barbaachiseen bira dhaabbachuu jennee hundooyne. Hanga ammaatti hojiin keenya waan akkanaati jechuudha. Mee mallaqa kana yeroo gara biyyaatti qeerroo dhahaman kanaaf ergitanii kallattii kamiin ergitanii? Wanti kun isaan bira gahuu qabatamatti wanta amansiisaan jira. Yeroo baay'ee namoota hedduun maqaa qabsootiin mallaqa funaannamuu dantaa dhuunfaa isaaniif gaaf oolfatantu mul'ata. Isa kana mee kallattii kamiin akka achi gahu wanni gootan? Isa kanarratti haala sirriitti mijeeffattanii jirtanii? Hedduu irratti hojjennee maqaa fi lakkoofsa isaaniitiin qabnee daariktii dawwallee dubbifnee maallaqni nu ga'ee jira jaanii nu himanii jiran ijoolleen itti jiranii. Ulfaadhu mallaqa kana nama meeqaa qooddatu? Maallaqa kana ammatti nama 37 hin dhumne maallaqni ganaa har'a Ciroo fi Shaashamannee Ambottiis ganaa dabra. Hanga ammaatti nama 37 bira ga'ee jira gargaarsi ta'e. Obsa Junayd biyya Saudi Arabiyaa irraa yaada kanuu kennuu keetiif guddaa galatoomii. Gaaffii dhumaa tokko sii dhiyeessa. Namooti as keessanii biyya alaa keessa jiranii biyyoota Awurooppaa, Ameerikaas haa ta'u biyyoota giddugaleessa bahaa kana jechuun biyyoota Araboota kana hammatee jechuudha haa ta'u ijoollee akka keessanii hedduutu jira. Kan dalagachuudhaaf jireenya isaanii jijjiirachuudhaaf garas deeman takka immoo baqaan ka garas deeman. Isaan kunniin akka keessan kanatti kaka'umsa isaaniitiin wal gurmeessanii qabsoo saba kanaa bira dhaabbachuu akka danda'aniif dhaamsi ati dhaamtu maali? Namni yoo walitti hin dhufnee wanni godhuu hin dandeenye hin jirtu. Dura namni yaada walitti fidee yaada san gocha jijjiira. Gochi kee jechatti hin jijjiiramu. Jechi kee gochatti hin jijjiiramu. Itti seenan malee hin harkanii. Dhuga. Kanaafuu qeerroon hundinuu afaaniin haa ta'u liiviirra baanii nama arrabsuun bu'aan qabu. Hojiidhaan akka qeerroo Oromiyaa baatti hojii qabatamaa suuraaf sagaleen deeggarame ijoollee sanillee gargaaru. Ijoolleen san warra dukkana keessa ta'anii ifa nu agarsiisuuf wareegamanii warra kalee dalagachuu danda'u warra harka namaa harree eeggachaa jiranii ijoollee tana bakka jirtanitti namuu jaaramtanii ijoollee tana cinaa akka dhaabbattaniin waamicha dabarsaaf akka qeerroo Oromiyaa baatti. Obsaa Junaydii ammas irra deebiin hojii itti jirtan kanaaf maqaa uummata Oromootiin maqaa qeerroo Oromootiin guddaa galatoomaa isiniin jecha hojii keessan kanarratti illee jajjabaadhaa waan gaarii irra jirtanii walumaa galatti immoo ergaa keessan karaa miidiyaa Nodee Global Miidiyaatiin akka isiniif dabarsinuuf nu filachuu keessaniif guddaa galatooma. Isinilleen ulfaadhaa jajjabaadhaa Oromoonni bilisoomtii galanni keessan bilisummaa Oromoo haa ta'u jabaadhaa. Ulfaadhu.
Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamuun odeeffannoon guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarrutti turtii gaarii isiniif haa taatu.